isa Tridenti Oromo mucaa isa Oromoon hundi jaalatu abasuuda Oromoo qoraasu madhiira raachu 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 mucaa jaalatamaa Oromoo dhufe goota ayaleen ayaluudha ayaleen ayaluudha garmaamtu lafa naadha garmaamtu ashabaar ka fuudhee akka jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Finaantubee akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa har'a immoo nama addaa nama seenaa cimaa qabuu fi nama barumsa guddaa nuuf qoode jireenya koo keessatti barumsa guddaa irraa baradhe nama gaarii fi nama akkaan jaalatamaa sooshaal miidiyaa irratti hedduu jaalatamaa tokko isin qabadhee dhufee jira hedduu tokko jechuudha wanta irraa baradhe waan jiruuf osoo irraa hin dubbatin biran darbu jedhe tananii akkamiin irraa bareedu biyya dhufneen irraan tolu egaa akkas isiniin jedha uummata jaalalaa wanti ani isiniin jechuu barbaadu maalidha egaa jireenya keenya keessatti akka abdii kutachuu hin qabne jechuudha wanti nu barsiise innis maqaan isaa Raache Tasfaayee jedhama egaa nu kan beeknu sooshaal miidiyaa irratti Raache Tasfaayeetii raachuu jedhu Tiriidentii Oromooti egaa Tiriidentii Oromoo jireenya keenya keessatti waa hedduu nu barsiise waa hedduu irraa barannu akka abdii kutachuu nurra hin jiraannee fi yeroo hundammoo waaqayyo jira jennee akka abdannu yookaan immoo kennaa nuuf kenname keessatti waaqayyotu nuuf kenne jennee akka fudhannudha jechuudha seenaan isaa kan nu barsiise jechuudha jalqaba irratti raachuun nama haadhaaf abbaa hin qabne dhiisitoo nama haadhaaf abbaa qabaateetuyyuu warra sooressa wayitirraa warra guddaa wayitirraa waan dhalate fakkaata malee nama haadhaaf abbaa hin qabne fakkaatu jechuudha jalqaba irratti nama cimaadha raachuu dhugaa guddaa tokko galatoomii seenaa keetii fi akkasumas waan xiqqoo namoonni abdii ittiin kutatan wantoota xiqqoodhaan akka abdii kutachuu hin qabne hamilee nutti gooteerte jechuudha. Nuyi miti nu booda warri dhufaniifillee daa'imman amma reefu lafaa dhufaniifillee fakkeenya guddaa taata jedhee nan abdadha. Egaa galatoomsiin jechuun barbaada. Asirratti immoo hordoftoota kiyyaaf wanti nani isin akka beeku wallaadhummaa kootitti isin dhaamu barbaadu jechuudha. Egaa seenaan raachuu kun waa hedduu nu barsiisa, waa hedduu irraa hubanne, waa hedduus immoo irraa qayyabanne jechuudha. Jireenya keenya keessatti akka jijjiiramni jiru akka immoo bakka kufne sanitti akka namni akka ka'an akkasumallee immoo congratulation jechuun hin barbaada jechuudha. Obboleessa keenya Raache Tasfaayee baga gammaddee baga obboleettii kee argattee egaa waggaa 16 jechuun ulfaataadha baay'ee dheeraadha. Waggaa 16tti obboleettii kee osoo hin ifatin osoo dhabee abdiirraan kutatin dhabe jettee argachuuttis immoo baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Egaa dhugumatti seenaan isaa kan nama boochisudha jechuudha. Haadha malee akkasumallee obboleettii isaa jalaa fudhatanii haadha malee obboleessi isaatillee tokkichi qabullee jalaa boqatee haala saniin jireenya isaa dabarsee haadha sadarkaa kanarra yoo jiraatu nama haadhaaf abbaa dhabee dhiisatoo nama sooressa wayitirra nama sooressa hin beektu jedhee yaada sooressarra nama dhalate fakkaata malee nama haadhaaf abbaa hin qabne fakkaatu jechuudha. Egaa inni wanta sirraanii baradhe maal seetanii yeroo tokko waaqa abdachuun bakka jira ofitti amanamummaa qabaachuun akkasumas immoo kaayyoo ofii beekuun galma ofii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Haadhaaf abbaa dhabne jennee yookaan hirkoo dhabne jennee nama itti hirkanu nama dhaga'u dhabne jennee yeroo baay'eetti abdii kutanna jechuudha. Yeroo baay'eetti haadhaaf abbaa dhabuu dhiisatu nama yeroo rakkoo keenya nuuf qooddatu yoo dhabnu nama cinqama keenya nama nuuf qooddatu yeroo dhabnu baay'ee tokko akka bakka sana socho'uu hin dandeenye. Rakkinarraa kun akka darbuu hin dandeenyetti of ilaalla jechuudha. Rakkinarraa kun ni darba. Boru ifatu jira.
akkuma har'a dukkanni jiru boru ifatu jira jechuudha. Dukkana booda ifatu jira kan jedhan jechuudha. Seenaa raachee jechuudha. Hedduu waan irraa baradhe jechuudhaani. Egaa nis ta'ee qarrinis ta'ee qeerroowwan keenyallee warri biyya keessa jirullee warri biyya namaa keessatti faffaca'anii hojiiwwan garaagaraaf kaayyoodhaaf biyyaa baanillee abdii akka horannu akka abdiin jiru biyya keenya keessattis wantoota hojjennu kamirrattis ofitti amanamummaa qabaanne taanan bakka barbaanne akka geenyuu fi akkasumallee amala gaarii akka raachee kana qabaachuun nurra jiraata jechuudha. Warreen amala akkasii amala gaarii hin qabne warreen wantoota garaagaraatiin jechuudha sammuun keessan jeeqame akka raachee kana taasisanii jechuudha. Maaliif jennaan raacheen nama waa tokko dhabe fakkaatu nama fakkeenyaaf haati isaa jechuudha. Haati isaa fi abbaa isaa waan jiran si'a yeroo tokko foon haadha koo jedha wayyitu waaduutu jedha TikTok irratti jechuudha. Yeroo taphatu hedduu dhaggeeffachuuf natti tola baay'ee jechuudha. Namoota TikTok irra jiran keessaa raachuu yoo dhaggeeffadhe baay'ee keessi koo jechuudha. Bo'unnaan argata nama taphachiisa baay'ee nama taphachiisudha. Nama sammuun isaa firiidha bakka sammuun isaa nama fuulduratti sooshaal miidiyaa fuulduratti keessi isaa lapheen isaa miidhamaa ta'ullee fuulli isaa haalli isaa taphni isaa hundi nama gammachiisa nama yaada tokko qabu fakkaata jechuudha. Egaa waan jedhu qabu congratulation bakka obboleettii keetillee argattee baga qofummaan keetti haqa qofummaa kiyyatti hafe jettee afooyyuu duraayyuu ofitti hin gaddine guyyaa tokko nan argadha waan jedhuun guyyaa tokko ani immoo nama guddaan ta'a bakka guddaatti of eegaa turte baga waaqayyoon bakka ati yaaddessi ga'ee siin jechuun jaalladha. Akka wallaalummaa kootitti egaa hundumtuu gaafa si beeknu haadha qabdaa abbaa qabdaa warra sooressa qabdaa haala gaariin daa'ima guddatee har'a dargaggeessa guddaa kana ta'ee akkasuma nutti fakkaachaa turte akkas nutti fakkaanne akka seenaa keetii garuu hedduu ulfaataadha seenaan keetii ta'us garuu nu barsiisteerta abdiis nu turteerta akkasumas warroota haadha abbaa hin qabne warroota duubaa dhufaa jiran ijoollee dargaggoota duubaa dhufaa jiranii hamilee guddaa taatee jirta jedhee kanan amana. Nus immoo waa baay'ee sirraa hubanne jiru tokkoffaa irratti akkuma gara miidiyaa kanaatiin dhufteen taphaan dhuftee nu bashannansiisuudhaan nu bohaarsuudhaan gara miidiyaa kanaa dhufte jechuudha. Akkasumas immoo rakkina garaa keetii dhiphina garaa keetii qofummaa garaa keetii garuma keetti qabattee uummata keetitti waan gaariidhaan as baate akkuma dhufteen akkuma jette osoo rakkoo kee hin himatin rakkoo yookaan immoo haadha fi abbaa akka hin qabne osoo hin himatin iccitii kee dhuffattee bakka ga'uu barbaaddu san immoo garaa keetitti qabatte uummata keetti fuula ifaadhaan as baate kuni nu barsiiseera jechuudha. Iccitii qabachuunis yeroo tokko wanta garaa ofii keessaa dhuffatanii kaayyoo yoo qabaatan bakka kaayyoo ofii san gaafa gahan wantoota keessa darbanii bakka kaayyoo ofii gahan kana namaaf qooduun saba ofiitiif qooduun obboleewwan ofiitiif hiriyoota ofiitiif qooduun hedduu keessa ofiititti boqonnaa namaaf horaa kunuyyuu milkaa'ina tokko jechuudha. Rakkoo keessa darbanii rakkoo garaa ofii san garaatti qabatanii galma kaayyoo ga'uuf tattaafatanii gaafa guyyaa bakka galma ofii kaayyoo ofii san gahan immoo akkaataa ittiin galma kaayyoo kanaa gahan namaa yoo qoodan kunuyyuu milkaa'ina tokko jechuudha. Kanaafuu hedduu tokko sirraa baranne obboleessa keenya qaaliif gaarii nuuf jiraadhu bakka guddaatti ammallee bakka guddaatti nuuf arganii egaa akkanatti yoo suufii uffattee garmaam tola jettee jechuudha uummata keessa bakeewwan baay'eedhaan jechuudha. Yeroo baay'eetti illee sagalee illee ta'a yeroo baay'eetti illee beeksisoota garaagaraa raachan jechuudha. Wanta irraa bareedu malee guyyaa tokkoof illee waan irraa hin bareenne arrabaaf deebisee hin beeku jechuudha. Raachani nama baay'eetti sammuu guddaa qabudha. Namni immoo kaayyoo qabu obsa qaba. Waa tokko bal'isee yaaduu qaba. Kanammoo isarraa baradheen jira jechuudha. Maaliif yeroo tokko dhiphannee yookaan immoo
arraba namootaafis iddoo kenninee deebii deebisuudhaaf deebii deebisnee immoo wantoota badaa aarii keessa wantoota jedhamu hin qabnellee jechuu dandeenya jechuudha. Kun immoo raachuu biratti gonkumaa hin argamu. Wanti inni irraa baradhe maalidha? Obsa qabaachuu jechuudha. Obsa qabaachuu hedduu kaayyoo ofii biraan akka nama ga'u irraa hubadhee jira jechuudha. Raachuuraayi egaa raachuu keenya tiriidantii Oromoo bakka guddaattis namoonni bakka guddaa nu ga'e milkaa'ee argamee dhugumatti ati leencaa takka kufe jettee hin hafne yeroo baay'ee namni hin kufaa garuu kufaatiin maalidha? Kufaatii jechuun bakka kufasanitti yoo hafan kufaatii jedhama. Garuu bakka kufasanii ka'anii iddoo barbaadan galma ofii barbaadan guyyaa gahan milkaa'ina guddaadha jechuudha. Bakka kufanitti hafuutu salphina malee jireenya keessatti kufuun rakkoo qabu jechuudha. Kufuun na rakkoo qabu. Garuu kufanii hafuutu rakkoo qaba jechuudha yeroo baay'eettis. Egaa kana fakkaataa kanarraa dubbisinitti dheeressuu hawaasatti dheeressuu hedduu namatti tola. Baay'ee tokkoon gammadee nama gammachiisas. Seenaa kanarraa hundi keenya waa guddaa baranna, waa hedduu barsiisna. Gara fuulduraattis raachee keenya waa guddaa sirraa'inna akkaata waan garaa keessatti sani ta'e galma kaayyoo kee gaafa geesse jette ammas immoo waa wayii jireenya kee keessatti mudannoo jireenya kee keessatti si mudate kan kana olittis yoo kan qabaatu ta'e akka nuuf qooduu fi akka irraa barannu